Jira namni tokko silumayyuu yoo maalillee nan ga'a jettan kaayyoo sana nan ga'a jechuufi mudannoo muuxannoo karaa kaatti nama gufachiisu ilaaluu dhiisuu dhagaa. Ijoollee keessa taa'een baradhaa maalee dubartoonni jedhanu jiru. An koo quraana kaayyoon koo quraana waan ta'eef eessayyuu muka dhakaarras taa'ee barachuudha. Ijoollee wajjin saffii qabannee tartiibaan qaraasisu sheekni fuulduree kana jiru ijoolleen tasallafuu yeroo sana saatiin keenyaaf kan isaanii immoo sheekni koo sun yeroo ammaa kana biyya laa jirulleedha. Sheekni sun akka gaarii laacha gaarii nuu qabu. Nu jajjabeessu akka nu dubbeetti afnu barbaadan ijoolleen ganama saatii 11 masgida geesseen galee subii salaatee qursii jaraa hojjadhee dhaqa jechuudha. Ijoolleen immoo amma itti dhaqanii taraa qabaatu sababa jarri ganama kanaan dhaqanu saffii qabatanii akka duraa boodaatiin qara'ama. Amma itti firaashii bubucuu wayitu jirti kan meetira tokko wayi achi lama sadan sibite achi keessa buuseen amma sheekni masgida irraa dhufanutti jechuudha. Saffii kana qabatanii ijoolleen kun taa'u sana booddee gaa gizee jara qursii jaraa geessu anis egaa achi taa'ee amma jarri qursii nyaatanutti keenya sagantaa achirratti nu baasanii saleedaa irratti nu barsiisu. Kanaan booda tarree qabannee deemna jechuudha. Ijoollee taa'ee natti hin dhaga'amu qottoorroon taa'ee natti hin dhaga'amu koo kaayyoon barnoota sana quraana sana xumuruudha waan ta'eef.